arantana keessumaa beekamaa fi jaalatamaa anaa dhufuu arantana irratti qabannee isinii argamnee jirra. Keessumaan keenyas kunoo asxaa nu bira jira. Isaa wajjin akka wal bartan isin jaa ittiin. Maqaan kiyya Ibran Kullee yookaan Ibran Abdiitiin jedhama. An garuu wallisaa hin taane ta'uufiin hayyoo guddaan qaba. Garuu immoo ammaan tana wallisaa ta'uudhaaf illee abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf wallisaallee tiyaatiraallee akkasuma indoosoo koomediillee ta'ullee baay'ee abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya akka amma irraa booda akka dabartan jechuun barbaada. Egaa wallisaa beekamaa Ibran Abdii jedhamu kana wajjin yookaan Ibran Kullee kan jedhamu kana wajjin turtii taasifnee wajjin akkasumatti isaa wajjin wal baruudhaafis yaada qabdan gaaffiis ta'ee yaada akka gaafattan karaa bilbila keenyaa 093324 jettanii nu daawwattanii isaa wajjin wal quunnamuu dandeessu. Yaada qabdanii fi gaaffii dandeessu. Haaluma kanaan isaas kunoo ajjira mee sirbaa ta'ee sirba isaa tokko keessaa nu dhageessee karaa haasawatti aanutti akka dabarru isaa gaafannaa. Anilleen sirbaan baasee hojiirra oolche tokkollee hin qabu garuu baasuuf wataan qaba. Sirba kiyya keessaa yooniin tokko irrees hin buuse. Oromoo haa yaadannu waan irraas kunne saba koo haa yaadannu waan irraas kunne. Gammachuun jarraa kun namuufi lakkifne har'a haa jabaannu tokkummaa cimsine har'a haa jabaannu tokkummaa cimsine alagoonni diinaa yoomna maarifaata alagoonni diinaa yoomna maarifaata hogga nyaataaf kaa'ee tooftaa jijjiirraata bakkummaa fedheettu numatan hojjata ulii waan nu nyaatu. Ra'ayna bineensa wuli waan nyaatu ra'ayna bineensa kan jedhudha. Akkatti boortan abdiin qaba hawaasni keenya jedhan. Tapha sirbaa fi tapha baay'ee bareedu muuziqaan kun innis meegaa Ibrahim waasi gaafadha. Agamaatti kanatti seenuudhaaf maaltu saka kaase yookaan hawwii mee fakkeenya yookaan immoo waan takka kan godhattee abdii godhattee itti maartii kana seentee jiraata. Wanni arti kan naga kaase hedduu jira. Garuu immoo kun waan keessaa dhufaati waan duraan keessa jira waan keessa ture. Garuu baafachuufis ammaan tana qophiirraan jira. Ammaati ammata 2-3 booda amma barnoota irra waan hin jiru. Eega barnoota kana fixee booda gama artii wanta baandii afran qalloo seenee baay'ee keessatti hirmaachuu barbaada. Kanuma keessaas wanni baay'ee itti nagaa kaase weellistoota beekamoo jira. Weellistoota beekamoo Oromoo kanaatu baay'ee nagaa kaase muuziqaan isaanii. Kanarraa anoo akkamittiin isaan keessaa hawaasa Oromootiif maal dhiiseetan deema jedheetan bakka itti ka'ee jira. Weellistoota Oromoo keessaa kan baay'ee na dinqisiisu akkuma beekamu beekamaadha kun Oromoota guutuu birattuu beekamaadha. Dooktar bakka baay'ee na gammachiisa. Sirbi muuziqaan isaa hundinuu baay'ee bakka baay'ee na gammachiisa. Egaa amma akka duudatti amma akka barumsa irra hunda jirta. Hojii artii kanaa fi barumsi kun akka meeshaa jalaa waliin dhufee tajaajilu gaafis laafachuu barbaadeeti. Kanaan tajaajilatu jira. Gaaffii dhugaatii gaaffii bareedduudha. Barnoota keessatti akkuma itti jirtutti fuftaa maaliif dandeettiin artii kunis waan si keessa jiru barnoota sanirraan jireetti dandeettii fedhii artii qabdu kana dhiisuu qabdu. Maaliif barnoota sana erga xumurtee booda barnoota sana erga bakkaan geesse barnoota ammaa wanta waadaa aadaa fi abbaan keessi kannanidha hanga galmaan geessu hin ta'u. Kanaafuu barnoota kana galmaan ga'e sana booda gama artiitti dhufe artii muuziqaa teatira diraamaa muuzii Oromoo kana hunda babal'isuudhaaf abdii guddaan qaba. Fuulduraaf abdiin kiyya waan hammana hin jedhamne
rabbiin zaabin keessa jireenya. Egaa hojii jabduu qabattee jirtaa galmaan saagoo isin jedhu isinii akkuma beekamu gaati mana barumsaattis turtee jirtaa akkasumas hojii kanaatti kana kan eegalteen dura muuziqaa biyyaatiif yookaan immoo qabsootiif quuqama uummataa qabu kanaan eegaltee biyyattii keessa jirtu sana egaa keessatti mootummaa fi kunis egaa akkuma beeknu baay'ee gijiraadhaan namarra gaanii kana keessatti rakkoon qunnamee jira laata qollee qabu. Kana keessatti rakkoon na qunname gammaan jiru maaliif dinas weellisaa beekamaa ta'e Oromiyaa hin beekamne hedduu sanii fi osoon kan hin beekamu ta'e qabameera mana hidhaa galfameera jechuudha. Ilintoo keessaa hin jiratu. Garuu hin beekamne garuu immoo hammaan beekamu takkatti weellisaa sirba waltumaatiin sirba jaalalaatii fi kanumaan xiqqoo dura bubuusee sana booda bakka muuziqaa siyaasaa qofaan ba'a. Sana booda bakka muuziqaa siyaasaa qofa baasee kan akkasitti uummata Oromoo kan gabbummaa jala jiru kana gabbummaa jalaa baasuuf hamilee itti godhee akkasitti sana booda gara bilisummaatti akka dhufu taasisuuf ta'uu qaba. Hojii artii gaalaffaatii guddoo gaafataa akkasuma baasiillee guddoo gaafataa hojii kana keessatti yeroo dalayduu walaloos ta'ee yaadaloo gargaarsi namni si godhanii jira dura ga'a ati akka muuziqaa sirbootaan jechuun jaalalaa kanneen fuudhaa fi heerumaa yeroo cidhaa godhatan akka sirbaa turte dhageenya jira. Walaloo fi yaadaloo muuziqaa kana sirbuudhaaf eenyu si gargaaree namni gargaaree jiraatee akka argaman ibsitu. Gama walaloo fi yaadalootiin warri yaadaloo nan danda'a. Yaadalummaa nan danda'a. Baay'ee danda'a. Garuu walaloo kan naa barreessan obbo Abduu Siraaj jedhama. Yookaan Abduu Xaalaa. Baay'ee namatti tola. Saniif bakka isaatu naa barreessa. Innillee bareedummaatti tasuma wal barree. Bakka baay'ee walaloo adda addaa naa barreessee naa kenna. Isa galatoonfachuu barbaadde jechuudha. Isa baay'ee galatoonfachuu barbaada. Ishii gaa dhaggeeffattoota keenya anaa dhufuu warraan kanaa wajjin kunoo keessummaa keenya jaalatamaa fi beekamaa wallisaa Ibraan Kullee yookaan Ibraan Abdii kan jedhamu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Akkasumatti akkuma dura isinii kaasne yaadaas ta'ee gaaffii qabaaddan karaa bilbila keenyaa 0933 jettanii dawwaltanii nu gaafachuu fi yaada qabdannuu ibsuu ni dandeessan isinii jecha kabajaan immoo dhaggeeffattoota keenya isin keessummeessine isinii jira. Ayyaga Ibrahim Abdii ati amma gama fuulduraattiif akka wallisaa beekamaa taatee uummata kee biratti jaalatamtu hawwii qabdu nu ibsee jirta. Kana godhuudhaaf gaa aarsaa si barbaachisa. Aarsaa kana akkamitti kafaluuf deemta yookaan immoo yeroo aarsaa kana kafaltu baasii guddaa nama gaafata. Yeroo ammaan tana muuziqaaleen ati wanti diinas bu'aa qabu hin jiru. Kan yeroo gootu baasis ta'ee seekinaa namni dhaabbatamee yoo jiraate. Baasii fi kana ammoo waanan baasuu fi waanan wanta godhu qabu. Birrumaa qabu. Amma dura birrii horanne warra irraan jira. Amma gaba fuulduraatti barnoota kana bitee hojii yeroo qabadhu mindaa kiyyasanii baay'ee muuziqaa garaagaraa ni baasa jedhee jira malee akkii waan qabadhee wanti tokkollee hin qabu. Hojii galtee kun galii hagam qaba jettee yaaddannaati. Galii irraa argattuu ni jireenya ni addaati. Hojiin galii muuziqaa kun waan takka waan qaba jedhee yaadu tokkollee hin qabu. Hojii artii jechuun bakka aartiin muuziqaa Oromoo dubbisuu qofa waan ta'eef galii guddaa qaban yaani wanni haa ta'u hin jiru. Kun wanta namni hunduu artii wanni gara artiitti dhufu artii muuziqaa afaan Oromoo kana guddisuuf dhufa malee galii irraa argadha jedhee wanni dhufu tokkollee hin jiru. Kanaafuu wanni ati dalaytu hojii biraatti qabaachaa isa wanta godhachaa maaliif hojiin biraatis isa kana irratti gargaarti. Inkamiidhaan galiidhaan irratti gargaarti. Saniif akkasitti hedduu beekamta malee galii waan inni qoftiin galii waan qaba tokkollee. Hello.
Yola dhaggeeffataa eenyu haa jennu bilbil dhaggeeffataa keenyaa beeyidee jira. Ishii mee amma anaa dhufu warraan tanaa keenya asirratti akka godhamnuun muuziqaa tokko irra deemtee maafeettee hawaasa keenyaniifis waan dhaamtu mee yaada fi waan takka takka waan dhaamtu waan jettuun jetteeni akkasitti bakka torbee dhufu anaa dhufu ta'uu lammaffaa isaatti wajjin wal deemna. hawaasa keenya kan Oromootiif wanni miidhaan uummata Oromoo yaa uummata Oromoo tokkotaa aartii Oromoo jajjabeessaa nama hunda nama aartii Oromoo irratti bobba'uu fadhullee bobbaasaa dinaa dhaabbadda akka aartii guddisu godhaa dabalataanis isin namtichi sun akka gama duuban deebine aartii irraa jajjabeessaa wayillee itti naaddaa akkasitti akka inni jabaatu godhaa aartiin Oromoo akka bakka inni jabaatu godhaa Wallaggattillee Harargettillee Gujiittillee Booranattillee Jimmaa fi kana hundattuu akka jajjabaatu aartiin Oromoo namuu qooda qabu bahachuu qaba bahachuu isarra jira jedhee tan an dhaamsaan qabu dabarsaa fi dhaamsi dabalataa immoo akka dabalataatti dhaamsiin dhaamu nuti ammaan tana an aartii kana bal'isuudhaaf hedduun yaadee jira karaa yuutuubiinis new Oromo generation kan jedhamu laayikii fi sabskiraaybii yoo nu batan baay'ee nu gammachiisaa nutti tola komentillee nu kennaa laayikii nu godha kanumaan isin jechuudha. Sudah araan kanaaf lammaffaa Rubees yaaduu qabannee isin yaadnaa mee sirba tokko sirba nama jaalatuutis ta'e sirba isaas ta'e kan nama jaalatu akka irra nu buusee wal isaaf na wajjin har'aaf asumatti goolanii akka adda baanu isin jenna. Muuziqaan isin jedhu keessaa muuziqaan hedduu jaalladhu hedduu beekamaa kan ta'e Dr. Artist Alirraa Qoosee Reesineraa Nindeema gaara feeteen bahaa Nindeema laga feeteen cehaa gaara feeteen bahaa laga feeteen cehaa deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsu jiruutiyya hundaa si wajjin dabarsu jiruutiyya hundaa aduu seente baatu waanuma kee yaadaa aduu seente baatu waanuma kee yaadaa urjii ji'aa baatu jaalala kee naadaa boonaa fi ganni arfaasaa fi birraan dhammannoo naaf fidan jaalala teetirraa yaadannoo naaf fidan jaalala teetirraa pam 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 pam. Baay'ee bareedaa dhaggeeffattoota keenyaa fi maattota sagalee inni Oromoo Generation baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jecha akkasumatti ogeessa kaameraa keenya obbo Isaaqee fi ogeessa teeknikaa dhageettiin taanee isin keessummeessaa turre jirra galatoomaa torbee dhufu akka kutaa lammaffaa isaa nu dhaggeeffattan isin affeerra.